Assalamu alaikum abbaleen khayyaa akkam jirtan arras viidiyoo biroo qabadhee dhiyaadhee nyaata ijoollee bareedaa humna kennuuf dhukkuba irraa dhoorku dhukkuba ittisu waan akka duffafaa daa'imna yeroo qabe waa sadeen kanan qabadhee dhiyaadhee jira na hordofaa viidiyoo amma maayyii xumuraatti ilaala. Har'a wanni naan dhiyeesse biraakilii fi burtukaanaa fi green beans kana atara kanaan dhiyeesse wanni sadeenuu hedduu waan bareedaadha. Dhukkuba ittisuu irratti humna kennuu humna daa'imaaf humna dabaluu irratti hedduu wanni sadeenuu hedduu waan bareedaadha jechuudha. Biraakilii akkanatti xixiqqeessee cicciree qajeelee irraa dhiqa jechuudha. Hedduu dhiquu fedha biraakiliin. Akkasuma ataras burtukaana keenyas irraa dhiqannaa jechuudha. Eefaa akkanatti irraa cicciranne booda maashina nyaata daa'immanii itti godhan akka hafuuraan nu bilchaatuuf hafuuraan bilcheessaa jechuudha. Waa lameen ataraa fi biraakilii jechuudha. Nyaanni har'aan tanaa kuni nyaanni sadeenuu viitaamin C qaba. Daa'imni waan akka duffafaa dhukkuba ittisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Biraakiliin viitaamin C faayibara qaba, B6, B9 gahee guddaa qaba jechuudha. Daa'imman ijji isaanii agartuun isaanii akka qaroomtuuf waa hedduu faayidaa qaba jechuudha. Atarreenis akkasumatti sammuu isaanii guddisuu irratti dhukkuba ittisuu irratti waa hedduu qaba jechuudha. Burtukaanni viitaamin C qaba. Wanni sadeen kun walitti hidhuun hedduu daa'immaniif bareedaadha. Yoo akkam xiqqaate torbaanitti yeroo takka yoo kennineef daa'imman keenyaaf nurraa miidhamanii jechuudha. Humnas kennaaf daa'imman yeroo afraniin ol ka'an yeroo dhadhaabachuu eegalan hedduu humna ta'aafii jechuudha. Burtukaanas akkattiin kophaatti cuunfee jira. Maaliif bishaan burtukaanaa kanaan daa'inaaf? Maaliif biraakiliin kun hedduu xiqqishoo shurufkaa qabdi ijoolleen hin jaalattu. Kanaan somnaanii jechuudha. Kun burtukaanni ni mi'eessaa fi urgas qaba. Fooleen biraakiliinii fi ataraa kun ittiin dhufu foolee juuza burtukaanaa kana. So akkana somneeni ijoollee teenya waan faayidaa qabu daa'immaniif kennuu qabna jechuudha. Bishaan isaa ka waliin hafuuraan bilchaate saniin hin daaqu. Maaliif shurufkaa qaba. Bishaan burtukaanaa kanaan juuza burtukaanaa kanaan hin daakaafe jechuudha. Yeroo san foolee hin harkatu nagaan rakkoo takka malee namaa nyaata jechuudha. Daa'imni yeroo sanii akkana somnee kenninaaf. So itti fayyadamaa bifa kanaan qopheessaa. Yoo isiniitee viidiyoon kun share, like, subscribe naa godhaa. Nyaata alaa binnee daa'ima nyaachisuu irraa akkana mana keessatti yoo qopheessine faayidaa guddoo qaba jechuudha. Waan akkanatti daa'ima kiyyaaf godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan like godhaa. Galatooma. Viidiyoo birootiin hamma wal arginu nagaatti.